Akkamtu sin dhaga'u? Lachanuu isaan dhaga'u. Kanaan deebi'ee namaan jedhannaa namatti waan itti dubbate. Ganaa deemtee gaafattaan harka keessa qabadhu. Maal hojjettati? Baay'ee hojjechaa hin jiru. Maaliif? Hojii nabee. Hojii dura waan dirijiitiin jammareeyyuu. Sirriitti haasa'e makottu sun ol bahee. Industirii hojjetu ammoo. Amma garuu torbee ji'a lama hojjedhee sammuun kun nagaa ta'uu dide achi keessatti achiin hin bahee amma immoo hojii homaa yoo nannabee barbaade. Hojii dhabde. Mucaan kun utuu hojii argattee eebba sheedhatee irraa waaqa laatti. Har'a waaqa balbala hojii abanamuuf. Ameen. Kotoo dhaabadhu. Ati manaa kaatee ammasitti gungumaa dhufte. Dhugaadha. Waaqayyoo har'uma na argii waa jedhechaa dhufte waaqayyoon. Iddoo meeqa taa'uun na dhukkuba kaleessa sa'aatii jaarratti na qabe qoonqoo na qabe. Iddoo sana taa'ee mukatti hirkadhe danda'een taa'e. Buleessi keenya gaafa sagantaa jammaru koottaa akkanee bakka nan ba'a malee danda'ee on taa'u akkamittan taa'ee iddoo mukichaati ka'ee sufe sagantaan jammaramee kana koo kan na qabe yeroo sana. Fayyuu barbaadani? Fayyuun barbaadde. Hojii argachuun barbaadde. Ishi firii ta'e ishi siin kadhadha. Harka kee mataa kee irra kaa'adhu. Afur cinqatee kun sirraa haa cabu. Harki fayyina dhufe kun bira ga'ee hin deebi'in. Kan shiyaatu. Ameen. Harki fayyina dhufe kun maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin tokko lama abidda fayyinaa go out. Fayyida itti bakka kottu. Gurri keessan akkam ta'a? Maal taatee yaa? Maal shirti jedhi maleeti? Maqaa sun nagaan siifatu. Gajjadha ol jedhu. Sila maal fa'aa gochuu hin dandeessu? Waan as gaansee. Ashi. Garuu as ga'ee muluun koo qabamee jira. Inni koo guutummaatti dhaabatee jira. Deemuu nan dadhabe. Garuu iddan as ga'ee nagaan argadhe amma nagaa kooti muluun koo gogora liqimsuu hin danda'u. Isti mee utaalle kan ilaallaa? Bakka gobos sokkeera bakka. Ashi. Sila gaafa sochootu sitti dhuguu socho'uu hin dandeessu. Socho'uu hin danda'u mataan koo kunis tokkitti noomnan beeku. Gorora liqimsuu hin dandeessu. Gorora liqimsu gogora tuttufaa dhufe. Amma garuu waan tokkitti na keessa jiru. Waan tokkitti hin jiru. Waan tokko iyyuu hin jiru. Bara baraa sitti hin deebiin jedhaanii. Ameen. Ji'arraa immoo kurnaaffaaf jedhufta. Ameen. Moo walumatti dabaltee fudhatta? Nan fida malee. Kan waaqayyoon fiddaa? Kan waaqayyoo nan fidanii. Harkatti qabaa hojii argattetta jedhaanii. Ameen. Harka keessa qabi. Hojiitti gammaddu argattaa nagaan sii deebi'eera. Harka keessa keessa kaa'i. Ji'arraa kurnaffaan fidee dhufe. Ji'arraa kurnaffaan. Balbaloo cinaa banameera keessa. Akkamsaa gurri keessan? Akkamsin ta'a? Lafti naa zoora. Lafii sin joora. Mataan natti juuya na keessa xiyya. Edhaa. Waan hin beekoni. Eeshi taas na eebbisu. Na xiyya dugda na kutaa garaa na dhukkubaa. Harkis na dhukkubaa harkis na qorottomaa na nyaataa narraa du'aa. Waan wallaalee nan dhibama waan rakkata. Rakkatan. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Harkatti na qabaa. Baikia. Baikia sama maqaa Yesuus Kiristoosin. Humni du'a Davidim. Humna du'a maqaa Yesuusis yabbomeera. Qallicha hamaan. Humna digimtii. Humna harka mirgatti na qabaa. Humna du'a nana. Afura xaxamaa nana. Afura xaxamaa nana sin abbooma. Inyaattu kana booda. Duukaan galtu kana booda. Gabjed. Isin akka isheen maaltatu barbaaddu? Akka isheen maaltatu barbaaddu isin? Akka isheen maraattu barbaaddu? Harka mirgatti na qabaa. Iyya guddaa lama yisisi deemi keessaa. Tokko lama. Isa dhumaa jedhara yisis. Isa dhumaa jedhara yisis lafaannee keessaa. Lafaannee keessaa ba'i maqaa Yesuus Kiristoosiitiin.
Goot maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Goot maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harka mirgatti na qabaa. Bara bara sittiin deebiin jedhaanii. Nagaa ta'in jedhaanii. Thank you. Maatii keessan keessa yookaan zarii keessan keessa qaalluu nama miif ture? Abbaan kiyyaas qaallichaadha. Abbaan keessi qaalluudha? Eshi. Fi akaakayyuudha. Akaakayyuu. Akaakayyuus qaalluudha? Mana qaalluu jira jechuudha. Maaltu ta'a mana qaalluu sanatti? Amma homtuun jiru hundumtuu diigameera. Akaakayyuun keenyas du'ee manni goojjoonis jiru abbaa kiyyaatis yaaduma akkas akkuma jedhanii ayyaana enitu yaadumantini jedhan. Dura maaltu ta'a? Duruma maaltu ta'a? Dura horiin isin qalamaa buna hin danfisanii jamana mucha 8 mo'al jedhanii isa sin dhaabanii shiniyaa akkas jira ture. Jabanichi mucha 8 qaba? 8 odoon taane gara tokkoon buusaa akkatti mucha 8 jiru akkas jedhanii qomattaman hin beekon. Mucha 8. Amma qallichi amma akaakayyuun keen du'e? Du'e. Godonsichi hin diigame? Hin diigame homtuun jiru. Jira garuu itti danfisan isaan warri ijoollee bolaa kiyya eessuma kiyyaniitiin eessuma kiyyanitti danfisaa jirti ammallee. Aaraa jara immoo isuma durii jira? Inni du'eera yaadatti danfisaa jira ammallee. Yaaduma? Yaaduma. Merkee urgoor kaafadhaa. Wanti sanyii kee keessa jiru iddi qaallichaa iddi digimtii amma jalqabee maqaa Waaqayyootiin sirratti hin hojjetin. Mee bareechamee nan danda'u jedha fira tiraachaa. Bakka baga gammadde sifsiin kadhadha dhaqi bakkaatti. Harka mirgaatti na qabaa. Ortodoksii keessaatti kan isaan dhufanii miti? Ortodoksii keessaatti cabee keessaa bul'aayuu baduu qaba. Namni kun nama nagaa ta'uu qabu. Jawwe maqaa Yesuusii dhiiga kan barte qaallu digimti goot alaqaadhaan kan jettu. Narratti kadhataanii. In kadhattu jamana. Arrasi qabe bilti. Yoo tamani yoo ramantan. Warri mucaa baattanis mucatti dhumarraa illee fadhaa yoo fi keessa abdii kutattan. Merka birgaas kas qabaa. Seexanaa injibbatamoo hin jaallatte. Fudhatanii galtu moo gubdanii galtu? Baatan. Fudhatanii galtu moo gubdanii galtu? Harkatti qabaa gaa. Gaafa afur kun naamu akkaawuntiin namoota baay'ee irratti eebbisamaa ture hin deebi'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafi kun abidda. Bakki kun abidda. Afura qaalluu afura jawwee. Waggaa baay'ee duukaa kan turtan. Argoota na qabaa. Dukkanni hamaan kun xaxaan hamaan kun yeroon kee waan dhumeef. Saatiin kee waan dhumeef. Zariidhaan duukaa kan turtan. Zariidhaan duukaa kan turtan. Ergamaan billaa baatu sitti waan dhufeef. Yeroon kee waan dhumeef. Jabanaatti dhaabdu sin cabaa. Manichi mana bakkatti wangeelli lallabamu ta'a. Hojiin kee guutummaatti waan diigameef. Namummaa ishee keessaa, idda harkaa keessaa, sammuu ishee keessaa waan xaxxan gurra duchitan kanarraa dafaati iyya lama yisiisaati deema keessaa tokko lama dafi. Booraticha kenniramaa baatee baddeeranii na nyaata ilmoonni silmisiimi. Harka biqiltuu na qaba. Wallaalchitanii tarree sitti badee deebi'ee dhufu. Amma iyya guddaa lama yisiisee deeme keessaa dafi saatiin gubiin tokko lama. Iyya guddaa afura qaallicha hamana na. Deebi'ee guddaa yisii keessaa deeme. Mana beekanii. Iyya dheeraa yisii keessaa deeme. Guyyaa lammaffoo dabarsitee gunana kana galte keessaa namuus hin baasu. Itti rakkattanaan jechaa jiranii natti dawwalan. Harka biqiltuu na qaba. Maqaa Yesuus Kiristoos abbomeera. Maqaa Yesuusiin afura qaalloon si abbomeera. Gab jedhe. Maqaa sun gab jedhe. Lama yisiisii sadaffatti lafaan keessaa deeme. Tokko lama sadii. Def maqaa Yesuusiin si abbomeera. Iyya guddaa tokko ammayyuu
isa dhumaa jedhee raajisiisi lafanne keessa. Maqaa Yesuusiin barabaraan sammuun nama kanaa jireenyi nama kanaa harka Waaqayyo isa jiraataatiin. Gurri keessan akkam ta'a? Akkam ta'a gurri keessan? Ataan na dhukkuba. Sakamsi dhukkuba? Kana kanatti na rakkate na dhukkuba. Bakka barabaraan nagaan ta'eera. Sanbata dandeenya qottaashi. Mereka bergas kaba. Maltat. Masukam. Masukam. Naku bakon. Maljet. Maltu sugum. Uy. Maltu sugum. Nama gubara ko. Uy. Idon kun nama guba. Nama guba. Uy. Maltu jiras. Asmaltu jira. Esh mal gochuu tuftan sen salam mucaakan. Mi mucaakan mal gochuu barbaadu silaasin. Kecha gonala. Kecha tunala. Mal tut. Wayo harka ko. Koy keessa mal tuttu sila. Maadhiiga itti deebisteeti. Maadhiiga ishee itti deebisteeti. Dhiiga ishee itti deebiste. Dursintu keessa dhugaa ture. Wayo. Ni maraachina nu sammuu ishee qabanneenna. Eshi. Dhiiga maalirratti deebisteeti. Ani waldaadhuma kana odoon dhufuu baaddeetti. Eshi. Najjeesechaa dhufte amma. Meesin silaa ajjeesuudhaaf torban meeqatu sinafi? Kirrii lama bichaa naafela. Halkan ciisa ishii dhoowwe. Kirrii lama? Maat? Maal jiru kirrii lamachuun? Maal jiru kirrii lamachuun? Ajjeesudha. Maal jiru kirrii lamachuun? Torban meeqachuudha? Torbee lama duwwaan. Torbee lama duwwaa siyaaf. Mee gaafa torbee lamaa kana maal goote ajjeefta? Nani oofafan. Asiin oofaa. Asiin oofaa. Asii ooftaa? Eshi. Obboleessa biraas teechi. Eshi. Engadde makiinaa keessaa deebise gaafa amusi. Eshi. Wayyoo. Eshi. Gaadi magoo. Wayyoo. Koika. Maanni kaadhimaan maali? Kaadhimadheeti nan jira. Ishee moo? Eewratti kan kaadhimatte kun? Ani seexana kormaadha. Seexana kormaa? Kormaaf dhalaa qabdu? Nama rarti. Akka funginyota ishii kana ilaalin inni ishii minyaa'a. Akka maaloo isheen ilaalini? Akka fungannatte kanaaf ilaalin inni ishii ginoo shankora diimaa san jedha. Minyaa? Nama amiin hin jenne ilaala. Maqaa Yesuus har'a galgala dhiiga kee budaa tadheesseera. Harka mirga bal'ifadhaa ani nyaatamu jedha ayyaati. Narraa bu'ee ka harki ko. Qoyga amma kaayyoon keessa mucaa kanaa maal gochuu ture dur maaliif kaadhimattan? Gaafa kaadhimattan maal gochuuf fuudhaaf immoo ajjeesuuf immoo maaliif kaadhimattan? Duuchineet. Eshi. Angalaatane. Eshi. Lafa marsiifneni. Ol wallaalchifne. Eshi. Inkufti. Harka kanaan abidda na farsitu. Abidda dandeesseen bobeechitu. Eshi. Uy. Maala dandeen dubbadhu narraa qabime. Na gubaayira maala. Maaltu si gubaayira? Uy. Ani duraa waldaa meeqaan kukkutee galee badii asittan gubadhe. Asumatti na fiddila. Asumatti na fiddi waldaadhuma kanatti intallaa dara. Malee bakka biraatti dadhimaa shubbistee galtaa? Duuchineen nan raffisa. Eshi. Akka isheen waan dhageenya. Hirriibaan itti gadi guura. Eshi. Dheengaddi ammaas teechi afaan banteetuma rafaa oltee galtela. Har'a garuu maaltu si qabe? Yesuusin na qabe. Si qabe? Ishi mee mucaan kun sila maal ta'a? Utuu isin keessaa baatanii mucaan kun maal taati?
nama taatika nama taatika amma yumal taate me amma maltu tidebe amma sumati tidebe kan gubi akashi gubne nan galataane eshi irratti kadhatta eshi kanaan dura xiifsite cinaacha goggogen goggosine akkasumatti tidebe ne amma laal kukkunne eshi Jabrila kukkunne tidebe ne galma diisiste challe gubsisiste eshi amma laal obboleewwan mana asuma teenye challe gubaa jirra asuma teenye godo xonqay diigaa jirra namni kana inaarre bareeche diigameera haa jedhu koy inachi waggame qafin cimne turtashen baay'ee daggaa 15 ittiin galataane xennummaadhaan qabanne waggaa 15 ciifteen beetu turte aseeka galataa bulle laal kalee galgala nama jibbisiifne akka ishiin hin rabne goone afurramaanii bayee deebi'uu hin danda'a abbichiin qatu taanaan abbichiin waaqatti hin dhiyaatu taanaan iddoo afurramaan sun bayee afurri qulqulluun mucaan kun waggaa 15 ciifteen beektu cinaacha tokkoon asittidha kan isheen fayyitee cinaacha waggaa 15 ciimneen ciiftee fayyitee bazuu kanan fakkaatu turte mucaan kun simboo ishee akkas miti bifi ishee akka miti ture waggaa 15 kan hin ciimne asitti fayyite ammoo ndagana irratti aareessanii afurichatti deebisan anoo fayyeerattanii waldaa keessan badinaa afurramaan bayee deebuu danda'a waaqayyo garuu fayyisaadha me birri meeqa tukkisaara ta'e me duraan birri meeqa tukkisaara ta'e me mataashi tirraamurrela mataashi sammuu jidduu waggaadha of tirraamurre me iddoo kamatti agarsiis matichi amma wal caale jira Nattu mataayu dhaachuun jaalattu dhaachuun jaalattu iddoo kamirraa murtaan natti agarsiisi natti agarsiisi Davika matichu bakabne tagas bukkisi kabne tagarsi matichu elak inkutinka ikina tagarsis male gadistis ikina tagas bukkisin inkutin kotajas sikas ايش انا تقدر تسرع كتن نانغوبي مالف مرة كده اوكي ساعتون ما تسلي بقارو نما بقى يجوب دارتا انيمو انغوبي ما تسلي بقارو بقى بولتينا نوين بقى بولتينا دوارتا بقى بولتينا وايرا اغابونو بولتيلا اغابونو بولتي اغابو بولتاني يرا مقاواق ايو سجراتات نرباتا بودان تاتو بودانا غابو بوليراي يامين جرياتي sila soratani bultu duga bultu sila digashe kessa malumatu sigube alkani guyanu ratti gubatta asunan dufannan dowune lal yom kanu lama jolle bira ko kotte chire duma shiam bimne halkammo sanu fadde do kato eshi oy arka ko malo arkana gubate malo oy arke charati malo jettansi kaleshi goggosine totally biri me katibatan amamati biri me katibatan biri me katibatan amamati nteko da biri inni challen kesan gubate sinarse bade bakabulti damne ka bade ngubanne amma yeronki wan mef iye guddal lama yisisi sadafati lafatne kesademi tok angalata umbarbadia kale kamira kale no kubaram kale sagara kamiti kale sagara kamiti no kuba kanandra sitinake iga shiti dia semiti eshi anu ke chat unajir eshi koiga wagafan malgo akamiti tidebu dande sarre agabu bulle indo banne eshi bushanamne minan obole salal kinam koy akamiti setanon ni kunti debitan shetti agabu bullan arret debene kanu challe gubannan debene kainamne inamnet ishinaste chenya tenu agabu bulla minan ninjiru
Injiru minan. Buna dhabne halal buna san. Ani shiratti nu dafiftu san goggosine harkasa. Amma yeroon kan numeef iyya guddaan lama yisisi lafa ne deemi. Tokko lama sadii jalqab iyya guddaa. Iyya guddaa. Takka sammuu qabadheetti nan gala. Iyya guddaa maqaa Yesuusitti abbomeera. Harka mirgaatti na qabaa. Okay. Iyya guddaa lama yisisi deemi keeggaa keessaa. Iyya guddaa lama yisisi keessaa deemi. Tokko lama. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Ramacha bidda sitta abbomeera. Lila doon kun abidda. Marrumaan abidda. Miilli abidda. Harka abidda. Iyya guddaa lama yisisi deemi keessaa. Deebiya guddaa. Deebiya guddaa. Deebiya guddaa. Harka mirgaattis qabaa. Abidda lakka dhabataarta. Lafi kun abidda. Wayyaan kun abidda. Iiga Yesus Kristos. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Iyya guddaa. Daf. Jalqab. Maal masidi? Jalqab dafi. Maal tasiri be? Asamit. Iyya guddaa Yesus keessa deem. Tokko lama. Tokko lama. Dhiiga shinka jaganna keessa agarsiisa. Tokko lama. Tokko lama. Tokko lama. Maqaa Yesuusitti abbomeera. Lafiti irra dhabatte kun dhiiga Yesus Kiristoosii dabar. Weerka. Deemkama. Maqaa Yesuusitti abbomeera iyya guddaa lama yisisi sadaffatti lafa ne keessa deemi. Defi. Defi. Kaleerra waan keessan kaasaa numma ishee keessa kaasaa dafaati. Naqaan siinaa keessaan tuuta. Maqaa Yesus Kiristoositti abbomeera. Iyya guddaa lama yisisi sadaffatti lafa ne keessa deemi. Tokko lama. Jalqabi. Jalqabi gaddaa manfas. Zoom godhiti. Sidai mere bonsan jiru. Tokko. Def lammaffaa. Lammaffaa. Isa dhumaa karaa kalee dhukkuburra lafaan nayti keessaa go out. Iyya dheeraa tokko isi lafaan ne keessa deemi. Def. Go out. Tu serve con la puse, fue que tu mirgoma. Hallelujah. All food kitchen. Sakal all food. On come ni? Ilala sabi. Tokko lama maqaa Yesus Kristos namicha Naazreetiin harka kana keessa waan keessan amma dafi diriirsi urgufi diriirsi tokko lama utuu sabi kun ilaalu dafi urgufi diriirsi tokko lama jalqab out yaa deemal kana keessa harka dhiigaan bitameedha barruu waraana mettu barruu kana fide urgufi harkicha amma normaali godhi tokko lama harkicha godhi sirriitti urgufi sirriitti urgufi amma diriirsi harka namummaatti deebisi deebisi saduma sirriitti ol fuudhi diriirsi sirriitti ras galate falati waaqayyoon hallelujah barabaraan barruu kanarra abidda kaa'eera dhiiga olicha irra kaa'eera abidda irra kaa'eera hallelujah kot maal jennare waaqa kanaani isa gannaa barabaraani maal jennare kot argana waaqa keenya galatu mimale maal jennare galatom mimale galatom mimale maal si jennare maal si galatomi
galatoomii malee maal siin jennaree urgoofadheeni haala rakkisaa gadi jedheeni Yesuusin faarsaa leelelele haleluuyaa Yesuusin faarsaa jaalala kee qaba jaalala kee qaba jaalala kee iyya guddaadhaan Yesuus ayyaati yoo ramantan guddummaa Waaqayyootti iyya jabaadhaan Yesuus jira jedha ayyaati amma afur qulqullu fudhattee si baata kamisa baduuf turte mini nangaladhe kaat labatan dahalati vais me hallelujah Hallelujah. tokko Hallelujah. lama Hallelujah. jenama dabali abidda Yesuus Hallelujah. abidda Yesuus message wataati me hallelujah ida balo tokko lama arragal gara jalqabee manni kee gorduubi golli lafiraafa lafitaan haleluyaa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin haleluyaa baga gammadde okay arkin kun maal sita na dhukkuba si dhukkuba eega sina kadhattani natti fayyeetuman amma natti deebi'ee kana muluudhaan ciisu si kokottaay dandeen duddana kutaa dandee mudhii dadheen qanii lama deema mudhii duddee deema tuute qanii lama iddoo kana si kutaa asmo gajjadiga eeyyee ol fura keecha jiram injir fayyiner kike fayye injir duddi kee oo meelaan jira dadheen ture qanii lama na kokotteechee olin jedhu gadi jedhu na waraana na keessa yaa'in na waraana na dandeen ciisu akka kalee galgala kanatti ambuloo doon irrafin na kokotteechee nan ciisa on jedhan ciisu garaadha nan ciisa on jedhan ciisu duddaa nan ciisa on jedhan ciisu kanarra ol jedheen taa'u dhugaa ittaay kino Yesuus inni ayyike kino fayye amma Fayyidee aboof taayyesu wow mi har'a galgala kottushi kadhannaa ishi nannu fadeetina እንደውም erga kadhatame sigateen furdattamini kaleessa nana fedeemu dadhabeetuma nan dhufadheen isa ijoollee biraa atti deemuu dadhame jinni si hambisee jinnittiin waraanamteetti amma bakka dhaqi ganagaadhaan nagalteeffadhaa fi warra gammaddaniif haleluyaa ala rakkin biyyee haala mareree ichu baunita nakome isemere halle ulleto mata melar kuma bimola damo baimola bisaka damo bisaka erene la come milinta miskanae simare alako milintae miskana balo simare alako milinta ala rekim biye ala marere ichum bauneta miskana la come isem Andiso bimola damo baimola bisaka damo bisaka erene la come milinta dama batai selko erene la come milinta ela miskana simare alako milinta miskana balo simare alako bimola damo baimola bisaka andiso la come milinta erene la come milinta melindeke hallelujah hallelujah merkez rasa warri kayesusin duwan iya cimadan Yesus eda isarra duwate jeda nagu tarechati namoota lamaaf waaqayyo ulaagaa namni ittiin itti kolfee kaleessatti guuchisee nama galataa taasisa
robi kana nama amin jechuun dandeenye ilaala fuuluma laalaati irraa siqaataa namni akkasii jinni baata bar biratee si dandeesseen faarfattu yoo tarkar kutte inni harkar rukutu amin jennure amma namoonni abidda baatan mucatti mallee baatanii tura fuutti dhiman qaban ala harka dhawu amin jedhaak mi'oora jirtan ol fudhadhaa jawwichaan jedhaa afura du'a sanaan jedhaa budaa sanaan jedhaa ani nyaatamu jedhaa iyyaati har'a namni lama nama galataa ta'e dhufa torbanarraa waaqoo kannaan jedhe dhimma kee harka namaa jiruun harka namaatii baasa siin jedhe waaqayyo awo afura budaa maal gochuu qabdan maal gochuudhaaf jedhol ol jedhe asee maal gochuu qabdan barumsa ishee jireenya ishee maal gochuu qabdan tokko lama asee dafi mucaan kun sila maal taati sin immoo maal gochuu barbaaddan Najisna. maali maal kortu guddisi maasee maal gochuu barbaadde si jedhe maal gochuu barbaaddan inaarte fakkaata ol jedhi maasee maal gochuu barbaaddu Najisna. maal goota hin ajjeeftu mee akkamitti ajjeesuu yaaddan maal ishee fuutan amma ammaatti maal ishee fuutan dabarsatiin maal ishee fuutan Qancisa mataasi. meeqa fuutan meeqa fuutan shan fuutan yoom immoo fuutan yoom fuutan galgala yoomii Devika galgala yoomii fuutan qancisa mataa isheeti mana keessan bulte moo mana ishee dhaqxan Mana ishee deemne. mana ishee deemtan firummaa qabdu moo callumatti dhaqxan goddonyummaadhaan Yaaduma deemne. Ati ishii mana jirtu. Obboleechi ishii mana jiru biyya deemaniiru. Nu akkuma abjuutti itti gallee mataa ishii fudhannee. kaayyoo sin qancisa mataa ishee fuutaniif akka ishee maal taatuuf Akka ishee ajjeesnu hinduuti qaafa. ol jedhi kaa fuula kee Akka ishee faarfattuun taane akka mana waaqayyo akka ni jarree. Waaqayyo akkatti ishee jaallattu. Inni immoo akka ishee dan akka ishee mana waaqaan ijaarra itti galtan inyaan hettan nuuf ijaarti malee isaan ijaartu. siniif maal ijaarti Itti dalagnu. manatti daladdan sin ijaarti mee warri mana xonqaa hin ijaarree warri mana waaqayyo ijaartan harka ol kaafadhaa ilaa akka tokko lakkas ol kaafadhaa mee warri ol kaafadhaa ani mana waaqaan ijaarama mana seexanaan ijaaru jedhaa harkan ol fuudhame kun isa mana waaqayyo ijaaru atoo maqaa waaqayyo isa jiraataatiin yeroon kee waan sokkeef laflaa fi afura hamanana qancisa mataa kanaa eessa isaa buqqistan mee qabatti agarsiisi achi buqqistanii raakuttan buqqistan isti sasin kuttan ilaalla dhugama sobbummaa sabarra qabite sa kutta sarraa kutte qabite agarsiisi kanada sakan ilaali yaati ilaali isti sakan sa gidduu kan Sammuu ishee kana sinuutu akkas godhe. amma mataan kun wal qixxeedha Raajitaadha. arguun gaafadhaa qajjisi mataa keessanii fuula waaqayyootti maal ta'edha dubbii waaqayyoo lakkaamaadha jedha arga bal'ifadha har'a galgala jalqabee miilli kee lama keessaa yookaan bitaan yookaan mirgaan waan ta'in ija lamaatti qabdu keessaa yookaan bitaa yookaan mirgi waan ta'in kaleetti qabdu keessaa kalee bitaa yookaan kalee mirgaa waan ta'in namni kana mantanu ol kaadhabadha eegumsa harka waaqayyo jalan jira waan ta'eef jedha waan ta'u jedha ayyaati galateeffadhaa ta'a gasinaa eebbisu dhaggeeffadhaa afuura maan gaafayyee ba'uu nama baay'eedhaaf diraamaadha nama baay'eedhaaf immoo taa'ee ma ilaalaa dhimma ittiin qabu garuu afuura maan kun isa namoota baay'ee ajjeesee bareeda sini galee
waan waaqayyo falmu malee afurri nanajjese jedhu kun dhuguma ajjeese sinin mee biyyatti dhalatanitti ilaalaa mandara turtan keessatti mee tilmaamaa namni meeqa lola seexanaatiin du'eera namni meeqa lola seexanaatiin awwaalameera sinu beekuu dandeessu barataan karaa tafee jira namni lafa doomsaatti du'ee jira namni mucaadee harkatti baatee ji'a tokko ji'a lama sadiitti dhabee jira afuruma akkasitu waaqayyo gaafa sitti rukutu namni fayyaa ta'ee ba'a yoo ramantaan arga bal'ifadhaa nama tokko waaqayyo mana keetti waaqaanessa yookaan hattuu ta'a yookaan budaa ta'ati mana nama tokkotti waaqayyo waan qaanessanaan jedheera amma yeroon kaanumeef iyya guddaa lama yisiisii lafa deemigaa tokko lama Tisha jatna bakka diside. Ammalle yoon beeyo manan cannaquuf. maaliif Obboleetti ishee ajjeesneerraa. obboleettii maal gootan Ajjeesneerraa. obboleettii maadhoo ishee ajjeeftanii maqaan ishee eenyudha Dawumaadhaan ajjeesne. Dawumaadhaan ajjeesne. dawwaa daa'imman ajjeeftanii akkamitti ajjeeftan Somnee jubaan nyaanne ga'a. wajjin nyaattan Ijaan nyaanne duute. Abbaa ishii dhaqsee boru du'an iyyuu. bordu Abbaa ishii boru du'aa ishiinis boru duuti. eenyu feenyuddu Abbaa ishii. eenyu maqaan isaa Atire. isheen kunis abbaanis bormaduu Ajumaan jawwee shani beewu jawwee shani wayyoo. jawwee shan qabdu Eeka. dhiyoota mana qeenkee budaadhaan dhume duu waan ta'in ammin jechuu dinnaan gaa ani hin beeku harka raafadhaa waaqayyoo na wajjin jira jedhaa yaati laatoo saaka hati veeliyaa mucaa durbaa moo dhiiraatti kan isheen ajjeeftan obboleetti ishee Dubartii. durba ajjeeftan amma moo ishee kana ajjeesuudhaafi Bakka kana caala. Obboleessa ishii immoo bakka isaan ajjeesnu raakna malee. Isaan ajjeesnu haati ishii onyuutu na dabarsa jettee ishumatti makamtee yeroo hundumaa. Dubartii ishii bichaa qabdi. Shaka du'a qabdi dubartii tokko Yoo biraa jira waaqayyo ishii tana jalaa fudhatiin lamma na dabarsituutti jetti wayii. garaa gadde kan jabeessu waaqayyoodha yeroon kee waan dhumeef iyya guddaa lama yisisi saatiin aasaa kee dhumeera waan ta'eef lafa deemi tokko lama iyya guddaa budaa dafi qajjisima asin kuttan kun amma jalqabee haaraa ta'e alaatu iyya guddaa lama yisisi lafa keessa deemi tokko lama daga saatiin gubini dafi budaa maaled iyya guddaa lama yisisi sadaffatti lafa keessa deemi tokko lama sadi jalqabee guddaa iyya guddaa yeroon kee dhumeera akka mirgaachis qaba sabii kun lafa abiddaa wayyaana abiddaa dafi maqasuusi sabbumeera Deebi'uun keenya nu lukkuu. abidda sirra kaa'eera iyya guddaa lama yisisi lafa deemi tokko lama jalqabe iyya guddaa dhiiga walichaatis qabeera dabi iyya guddaa jesi keessa deemi tokko isa dhumaa maqaa yesuus lafa keessa baay'ee maqaa yesuus kiristoosiin Hallelujah. Baga gammadde nagaan sii ta'eera. Axiree moo baaxiree eenyudha? Atire. Axiree maaliif? Abbaa kooti. Abbaan kee maal hojjeta? Maatii kooti walloleera kanaafuu nu wajjin miti kan jiraatu. Eessa jira ree? Bakki inni jiru beeku. Lafa jiru hin beektu? Harmeen kee eessa jiraatti? Nu wajjin jiraatti. Si wajjin jirti harmeen kee? Maal hojjetu harmeen kee? Kan sira. Kan sira hojjetu? Dhufanii beeku waldaa kana? Hin dhufanii? Si jaallatu? Paasteriin yoo ishee tolle guyyaa tokko wajjin kottaa nuun jedhiitii guyyaa tokko fidii kottu ishii yookaan sanbatarra yookaan roobii makarraa kana fidii kottu ishii dhufanii kadhannaa fi hin fayyuu ati immoo hin duutu obboleettiin kee duute jirti kanaan dura
dhalatti waggaan guutiin duute Mior dalabaattan harkol kaafadhaa. Warri muqeedhaas maatii qabda harkol kaafadhaa. Maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin xobbeen kee karaatti nafin. Harkol kaafadhaa. Maqaa Yesuusin jedhaa. Mararaan abdadhu jedhaa. Waan ta'u jedhaa. Waaqayyo jira jedhaa bareechaati. Gaafa si galtan nama maatii keessan keessaa ta'e nama tokko harkaan qabaa dubbisaati ati hinduutu nagaan siiteera jedhaani. Warri daa'ima qabdan harkarra ka'a Waaqayyo natti meera harka asii galee namarra ka'amuun du'iin shaarama rakkinni hin diigama harki Waaqayyo ni jabaan hin mul'ata namni tokko bareeche ameena jedhuyyee sinaa eebbisu Waaqayyo dhaqna nagaadhaan.